Ilkaan kiyya hedduu takka foolii qabaa nama bira taa'uu hin dandeenye hedduu takka saalfadheetiin jira foolii afaanii hedduu naxiraawaa afaan kiyyaa warroonni jettan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan alaamanni isaanii nagaa isiniin jecha. Egaa har'a viidiyoo hedduu isin fayyaduu fi yoo itti fayyadamtan itti gammaddan qabadhee isin dhufeetiin jira. Egaa namoonni baay'een keessaa nagafataa jirtanii. Egaa har'aan tana isinirra turuu kiyyaaf dhiifamaa garuu har'a kunuu dhufeetiin jira. Holumaan gara viidiyootti deemnaa osoo gara viidiyoo hin deemne dura warroonni as dhiyeenya kana subscribe gochuun maatii kiyya taatan akkasumas viidiyoo kee share godhaa jirtan yaada keessan naa barreessaa jirtan hundi keessanuu hedduu takka galatooma. Warroonni immoo hanga ammaa viidiyoo keenya ilaaltanii garuu subscribe hin goone tariitii dagattanii ta'uu ni mala. Subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yaada keessanillee barreessaa viidiyoo yeroo ilaaltanii geessitan yaada viidiyoo san irratti qabdan ilaalcha viidiyoo san irratti qabdan akkasumas wanti sirraa'uu qabullee yogguu jiraate barreessaa isiniin jedha yaada keessanillee barreessuu hin dagatina. Egaa viidiyoon ata qabattee dhufte maali yoo kan jettuun ta'e namoonni baay'een keessaan fooliin afaanii hedduu takka na rakkiseetiin jira afaan kiyya hedduu takka xiraawaa maalinni furmaanni isaa akkamii dawaa maalaa fayyadamu saamunaa ilkaanii hundaan fayyadama garuu sirimaanatti hammaate warroonni jettan kunoo har'a viidiyoo qabadhee isiniitiin dhufeetiin jira. Furmaan isaa kanuma jechuudha viidiyoo jalqabaa kaastanii hanga dhumaa ilaaluudhaan itti fayyadamuudha. Sanbooda immoo bu'aa isaa yookaan itti fayyadamtanii akkam akka ta'e jijjiirama qabamoo hin qabu kan jedhu yaada keessan barreessuu hin dandeettanii. Egaa itti aansee immootu wanta kamuu yeroo fayyadamtan haala jedhame yoo fayyadamtan akkasumas immootu egaa viidiyoon akka kiyyatti jechuudha viidiyoo asirratti waa'ee qulqullina fuulaa akkasumas waa'ee dibata garaagaraa kan isin hojjedhu wanta saayinsiin mirkanaa'edha jechuudha. Isin immootu yoo wanta akkanaa kana fayyadamuu barbaaddan ilaalaa wanta saayinsiin mirkanaa'ee barnootaan achi bahee waan ta'eef jechuudha irraa fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa maalinni wanti foolii afaanii balleessuu jalqabumaa fooliin afaanii kun xiraawuun afaanii kun maalirraa dhufaa warroonni jettan yoo jiraattan egaa fooliin afaanii sababa garaagaraatiin irraa dhufuu danda'a. Inni guddaan jechuudha egaa garaacha keenya keessa rakkinni garaagaraa yoo jiraate namni garaachi dhukkubu yookaan garaacha yookaan coggarraa jechuudha namni dhukkuba akkasiisa qabullee akkasumas rakkinni mar'imaanii keessa rakkinni yoo kan jiraatu ta'e achi keessa rakkinni suni karaa afaaniitiin foolii baasuu danda'a jechuudha. Itti aansee immootu ilkaan keenya kan nu dhukkubu yoo ta'e dhugaa dubbachuuf ilkaan nama kamuu ani beeku baay'inaan ilkaan namni dhukkubne jiredhee hin yaadu akka kiyyatti akka haga argetti jechuudha. Egaa yeroo ilkaan nama kamuu ni dhukkuba dhukkubbii ilkaaniitirraa ka'eellee xiraawuun afaanii kun ni mudata jechuudha. Kana qofa dhukkubbii qofa osoo hin taanellee ilkaan keenya yeroo kan hin qulqulleessine yoo ta'e haftee nyaata nyaannu yookaan soorata nu soorannu hafteen isaa kanaaf suni ilkaan jidduutti galuudhaan erga tureen booda foolii badaa nuuf kenna jechuudha. Akkasumas arraba keenya irrattillee hafteen nyaataa kan nuti hin argine kan yookaan hin qabneetiin hin arguu hin dandeenye raf keessan ilaala yeroo qabu jechuudha garaagara nama baatanii. Egaa haftee nyaataa walumaa galatti haftee nyaatallee xiraawuu afaanii kan fiduu danda'a isiniin jedha hordoftoota kiyya yeroo ilkaan keenya kan qulqulleeffannallee yoo ta'e xiraawuun afaanii kun ni mudata. Egaa wanti kun egaa nama mudateen booda akkamitti ofirraa hir'isuu yookaan ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhuuf immootu egaa karaalee garaagaraatii fi wantoota garaagaraatiin fayyadamnee ofirraa balleessuu dandeenya. Namoonni baay'een saamunaa ilkaanii kana yeroo baay'ee fayyadaman saamunaa ilkaanii kun hin ammeessaa yoo jedhan namoonni baay'een amma keessaanii saamunaa ilkaanii fayyadama garuu natti hammaatee jiru dhugumattuu saamunaa ilkaanii sanirraa fakkeenyaaf amma buruushii ilkaanii sanirra buruushii mukaattuu irra filatamaadha jechuudha. Kanaaf dirqama saamunaa inni balleessaa osoo hin taane saamunaa birallee osoo hin geenne mana keenya keessatti waan nu hin miine waan keemikaala hin qabne irraa fayyadamnee ofirraa balleessuu dandeenya. Egaa yeroo baay'ee soogidda waan akka loomii soogidda koolgeetii fayyadamanii namoonni baay'een ni addeessa ilkaan garuu ilkaan keenya miidhaa adeemaa soogiddi jechuudha. Soogiddaaf loomiin olitti loomina asidiidhaan beektanii yeroo baay'ee isaan osoo hin taane kan wanta ilkaan keenya miidhuu hin dandeenye waan akka loomii waan akka soogiddaa isa waliin mattanii guyyaa guyyaan ilkaan keessan kabidda yoo ta'e ilkaan keessan miidhaa deema jechuudha. Wantoota akka isin ofirraa hir'isaadha. Wanta nama isinii qabadee dhufee akkuma argitan kana zinjibila isa tokkoffaa irratti fayyadama. Akkuma argaa jirtan kana zinjibila jechuudha. Itti aansee immootu dibata kokonaatii jechuudha. Dibanni kokonaatii ilkaaniif akkami kan jettan yoo ta'e soogiddaaf loomii fayyadamurra dibanni kokonaatii kun tokkoffaa ilkaan keenya akka hin miine irree nurraa ittisa erga keenyallee achumaan jechuudha.
kanaaf tokko farratti akkuma isin jedhe sanii zinjibila kana akkuma dhixxaniin wanni biraan gootanii muciftanii sirriitti irraa dhixxanii faqatan akkuma isinitti mul'ataa jiru yookaan ni bulleeffatan karaa kaminuu kan isinitti mijatee bulleeffachuu dandeessanii akkana akkuma argitan kana faqa ta'uu danda'a kan timaatima bulleessan jechuudha haala isinitti toleen walumaa galatti kan barbaadamu dhama isaati isa akkasitti egaa keessa akkanatti gootan booda carqii wayiitiin ni dhimbiiddan dhama isaa barbaadna jechuudha itti aansinee dhama isaa kanarratti egaa akkuma dur isiniin jedhe sani kokonaatii inni lammaffaa kokonaatiidha egaa viidiyoo asirratti yeroo fidu waan ofii kiyyaa gabbayee argachuu hin dandeenye yookaan waan gatiin widdi hin hojjedhu viidiyoo yeroo hojjedhu keessaa ilaalee isiniin jedheetiin jira karaalee baay'een xiraa'uu ilkaanii yookaan ilkaan keenya qulqulleeffachuu dandeenya wantoota akkanatti manatti qophaa'an keessaa isaan keessaa ka haala salphaan argamuudha kan inni asirratti fidee jiru zinjibila namni kamuu argatuu danda'a diqqoo hara kokonaatii kana kokonaatiin kunis diqqaa guddaa waan qabuuf yeroo takka yoo bittan waa baay'eef itti fayyadamtanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maal jechuu barbaadeeti waan salphaa fi waan hedduu takka maallaqa nurraa hin baasnedha akkuma argitan kan kokonaatii itti godhee jira inni sadaffaa irdii egaa irdiin kan nyaataati miti irdii egaa namni hunduu ni fayyadama irdii fuulaa jechuudha kan qaamaa kun akkuma argitan kana irdii kana fallaanaa takka itti goona haga barbaanne qopheeffannaa sumaanuu haga isin barbaachisu qopheeffachuu dandeettan jechuudha egaa isaan sadiin kana walitti makuudhaan akkuma argitan kana dhama zinjibila dibata kokonaatii itti aansee irdii kana isaan sadii walitti mannee gasirritti ol fudhachiisneen booda ilkaan keenyaa qulqulleeffachuu qofa jechuudha rigaa ilkaan irratti godhuudhaan ilkaan keenyaa ega borroshneen booda duraa duuba isaa jechuudha san booda ofirraa dhiquudha yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa muraasa yeroo jalqaba fayyadamtan sanitti haalaan yoo fayyadamtanii duraa duuba isa sirritti rigdan ilkaan keessan hedduu takka qulqullaa'a jechuudha hedduu bareedaadha asidii wantoota garaagaraa of keessaa hin qabu ani waan loomii hin fayyadamne loomii soqidda waan jedhan san hin fayyadamne jechuudha maaliif ilkaan keenya miidhagdeemanii addeessa garuu miidhagdeema inni amma hojjedhe kun garuu dibata illee waan of keessaa qabuuf ilkaan keenya hin miidhu jechuudha sanbooda haala kanaan fuutanii ilkaan keessaniin riguudha sanbooda bishaan ofirraa dhixxanii egaa hordoftoota kee viidiyoo nanarra qabadhee isin dhufe kana fakkaataa akka isin fayyadu waan akka shakkiin qabu yoo fayyadamtanii egaa viidiyoo kana jalatti yaadaaf qeqa keessan barreessaa yaada viidiyoo kanarratti qabdan barreessaa isiniin jedha itti aansuun laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa obboleeyyan kiyyaa yaada keessanillee barreessaa qeqallee barreessaa viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha viidiyoon kiyya kana fakkaataa egaa viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti aga walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa egaa bakkuma jirtanitti hundi keessanuu fayyaanaa ta'a baay'ee yeroo dhiyootti inshallah walitti deebina hangasitti horaa bulaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa baay'ee